haphee hayyoota fi goototarraa. Seenaa gootummaa asooyne beektuu seenaa gootummaa abbootii teenyaa. Sagantaa kana keessatti seenaa hayyootarraa beekumsaaf muuxannoo ittiin qoddachaa, seenaa goototarraa immoo jaalala biyyaa ittiin nannamachaa. Gootummaa abbootii seenaa abbootii gaadhoon jira. Aadaa Sateeta shuftee uffatte duudhaa fi safuu hawaasa keenyaas kan walirraa ittiin barannudha. Sagantaan kun FM IU 91.5 raadiyoo hawaasa yuunivarsiitii Harameyaan kibxata sa'aatii 12 oduu booda kan isin biraan geenyu ta'a. Atiyaa kulleetiyya ibsituu aadaa biyya. irra deebin kamisa ganama oduu sa'aatii 3 booda kan isin biraan geenyu ta'a. Addarraan qarmaashaa goote yaa goobanaa fakkaate. haphee hayyoota fi goototarraa. Barreessaa baandii afran qalloo fi urjii bakkalchaa, barreessaa walaloo muuziqaa, diraamaa fi taphoota gaggabaaboo, gaazexeessaa raadiyoo Harar sagantaa afaan Oromoo, qabsaa'aa aartii fayyadamuun uummata isaa barsiisee, aartii fi yaaduun kallattii baharraa nama jechisiise, nama umriin dargaggeessaa kan hojiin isaa jaarsaa, gameessa qabsoo Oromoo, aartistii fi gaazexeessaa Abubakar Muusaa. Dhaggeeffattoota raadiyoo hawaasa yuunivarsiitii Harameyaa Dambalii Hayyuu FM 91.5 akkam jirtan. Nagaya isiniin jechuu hin daganneetii qophii keenya har'aa haphee hayyootaa fi goototaa keenyaan seenaa Abubakar Muusaa dhalootaa hanga lubbuun darbuutti jiruu fi adoolessa 12 bara 2014 sirna yaadannoo waggaa 45ffaa wareegama Abubakar Muusaa magaalaa Hararitti gaggeeffame irratti xiyyeeffachuun waan qopheeffanne isin biraan geenya. Qophicha waliin Damoos Yaaqoobii hanga xumuraatti nu faana bu'aan afeerraa keenya. Artistoota keenya hangafa keessaan Abubakar Muusaa agarra jedhan Muhammad Ahmad Qopheen artistoota gameeyyii aartii Oromoodhaaf ka'umsa ta'an kanneen baha Oromiyaatti biqilan keessaa Abubakar Muusaa Wadaay isaan tokkodha. Baha Oromiyaa Harargee ona oborraa aanaa dadar ganda leelee gabaa jedhamutti kan dhalate Abubakar umrii gabaabduu addunyaarra turan keessattis artistoota Oromoo hedduudhaafis bu'uura kaa'ee darbee jedhu namoonni isa beekan. Raadiyoo Harar sagantaa afaan Oromoo keessa waliin hojjechaa akka turanii fi mana Abubakar Muusaatti akka guddatan kan himan obbo Muhammad Ahmad yookaan Muhammad Qopheen Abubakar bu'uura aartii Oromooti jechuudhaan ibsan. Abubakar akkuma of bareen guddina aadaa seenaa afaanii fi aartii keessattis hirmaachuu eegalan. Hawwisoo afran qalloo bu'uureessee erga sadarkaa jabaarraan ga'e booda mootummaan yeroo saniitiis irratti cufan. Booda gara raadiyoo Harar seenuudhaan hojii hawaasni akkaan jaalatu osoo hojjechaa jiru mootummaa dargiidhaanis ajjeefaman. Jireenya ijoollummaa Abubakar Muusaa yoo ilaallus obbo Muhammad Qophee Abubakar Muusaa ijoollummaarraa qabee akka isaan guddisanii kan himan gara ogummaa aartiitti kan isaan fidees isa ta'uudha ragaa kan bahan. Raadiyoo Harar akka seenanii fi dandeettii ogummaa gaazexeessummaa akka gabbifatan akka isaan gargaares ni himan. Bakka dhaloota Abubakar Muusaa Oromiyaa Koonyaa Oborraa ona dadar baadiyyaa leelee gabaa jedhamutti abbaasaa obbo Muusaa Wadaay fi haadha isaa aadde Faaxuma Haajii Aliirraa bara 1942tti dhalate.
bara 1959 umriinsaa waggaa 17 wayita ga'us magaalaa Dirree Dhawaatti galeetis barnootasaa achitti itti fufee kan jedhan obbo Mahammad Dirree Dhawaatti galuunsaa immoo akka carraa guddaa baneef kan himan. Ijoollummaarraa Dirree Dhawaatti waan barateef afaan adda addaa akka baruudhaafis carraa baneef. Afaan Oromoo irratti dabalataan afaan Somaalee, afaan Hararii, afaan Arabaa, afaan Amaaraa fi afaanota naannawa sanitti dubbataman hundaas beeka jedhan. Dandeettii afaanii qabu kanatti fayyadamuudhaan hojii aartii Oromoo guddisuuttis ce'ee kan jedhan obbo Mahammad Qopheen barruu biyyoota Arabaa baay'ee dubbisa. Barruun Alharaam Kaayirootti barreeffamus osoo hin qabbanaayin guyyuu karaa Jibuutiitiin dhufaaf jechuudhaan akkaataa inni ijoollummaa isaarraa eegalee dandeettii isaa guddifachaa ture ibsan. Kitaabileen afaan Arabaan barreeffaman hedduun isa bira ciisan. Kitaabolee koomeedii yookaan qoosaa fi diraamaa kan saayinsii fi hogbarruu maraas of biraa qaba. Yeroo isaa baay'inaan hojii isaa fi kitaabolee dubbisuu irrattis dabarsa kan jedhan obbo Mahammad Qopheen akkasuma maatii isaafis yeroo qabaas ni kabajas jedhan. Kotiya biftuutiya ifduraan si qabaa daawwitiitiya. Adamana lama fuudhee ijoollees godhateera. Anis akkuma ijoollee isaatiin mana isaa ture yeroo hunda dandeettii isaa fooyyessuudhaaf nama tattaafatudha. Yeroo boqonnaa isaatti immoo akkaan nama bu'aasa jedhan. Obbo Mahammad akka jedhanitti Abubakar Muusaa umriinsaa waggaa 33tti addunyaa kanarra du'aan boqotan. Umriisaa gabaabduu kana keessatti garuu hojiilee dila kana kan dalage osoo jiraatee silaa waan raajii akka hojjetu tilmaamuun nama hin dhibu jechuun gumaacha isaa leellisan. Abubakar Muusaa Wadaay akka abbaatti isaan guddisuu kan himan obbo Mahammad Qopheen dandeettii walaloo fi taphoota garaagaraa irrattis qabu erga hubatee booda ofitti na qabeetis na barsiise jedhu. Mana isaatti na galchee na barsiise na guddise hojiittis na galche kanaaf abbaa kiyya jedhu. Yeroo isaan wal arginu jaarmiyaaleen isaan hundeessan afran qalloo akka diigamee jiruu fi Abubakar raadiyoo Harar sagantaa afaan Oromootti gaazexeessaa ta'es hojjetaa waan tureef achi keessattis waliin hojjechaa akka turanii Mahammad Qopheen kan dubbatan. Baandii Urjii Bakkalchaa afran qalloo fi Abubakar Muusaa bara 1959 Dirree Dhawaa seenee bara 1962tti Ali Shabboo, Usmaa'il Muhammadii fi gameeyyii aartii Oromoo kan waliin ta'uudhaan hawwisoo Urjii Bakkalchaa magaalaa Dirree Dhawaa keessattis hundeessan. Abubakar baandii Urjii Bakkalchaa hundeessuudhaaf yaada burqisiisuudhaan nama hangafa jedhu obbo Mahammad. Yaada burqisiisuun waahillan isaa yeroo sana turan irraa yaadota garaagaraa erga fudhatee boodaas waliin ta'uudhaan waa'ee aadaa fi afaan Oromootti lubbuu horuu irrattis qabsoo eegalan. Qabsoo aartiidhaan gaggeeffamu irratti immoo nama hangafa. Baandii hundeessuu qofa osoo hin taane walaloo artiistootaaf qopheessuudhaan waltajjii beeksisuudhaan baandichaas hoogganuudhaanis hojjechaa ture jedhan obbo Mahammad Qopheen. Abubakar Muusaa nama dandeettii addaa qabuu fi hamma baratee ol nama beekuu fi hojjetuudhas jedhan. Uumamaan nama dandeettii addaa qabuudha. Barumsa isaa yoo ilaalle nama kutaa 8 qofaas baratedha. Garuu hojiin isaa kan barateen olidha. Afaan Arabaa sirnaan waan beekuuf aartii fi barreeffamoota afaan Arabaa sirriitti hordofee kan keenyaas akkas akka guddatus hawwa ture. Hawwuu qofa osoo hin taanes ni hojjeta. Sammuunsaa baay'ee qara barreeffamoota qoosaawwan fiilmii fi walleewwan biyyoota alaa akkaan hordofa. Abubakar Muusaa nama sabasaa akkaan jaallatu sabasaa waliin jiraatees nama yeroo sanitti qubee afaan Oromoo barreessuudhaaf tattaafataa turedha.
daayirekta raadiyoo Hararitti qacaramuudhaaf jedhu namoonni inni waliin dorgomee kanneen digrii qabanidha. Namoota jajjaboo akka Abdii Mahammad Qophee faa garuu Abubakar tokkoffaa ta'ee hangafni aartii gameessi Oromoo Abdiin ammoo lammaffaa ba'uu isaatis dubbatan. Namni kun nama dandeettii qabu kan walaloo muuziqaa diraamaa fi akkasumas taphoota gaggabaaboo ammayyaa Oromoo yeroo jalqabaadhaafis bu'uureessedha. Nama taphataa dubbiin isaa yoggayyuu namatti mi'aawudha. Sheekoowwanii fi taphoota gaggabaaboo afaan Oromoon mi'eessee nama dhaamsa dabarsaa ture jechuun obbo Mahammad Qopheenis ragaa bahan. Taphoota inni waltajjii irratti dhiyeessuudhaan ittiin beekamu keessaa inni tokko Caalaa Caammaa mucaa cimaan utuu hin mucucaanne cihee cuncula coree miicee cuunfee micciiree qorsa caffee caamaa afu dhufee isin cuftii callisaa caqasaa kan jedhu faadha. Walleewwan walaloo isaan qindaan Caalaa dubbiin inni waltajjii irratti taasisus baay'ee jaalatamaa ture. Cufamuu baandii afran qalloo fi imala gara raadiyoo Harar yoo ilaallu immoo baandiin Abubakar Muusaa jalqabarra ka'ee hundeessee guddisee akka jaallatamu godhe kun aangawoota Itoophiyaa bara sanaan hin jaalatamne inumaawuu yakka ta'ee jedhu obbo Mahammad Qopheen. Baandiin kunis erga guddatee hundee jabeeffateen booda akka cufamuus taasifame booda immoo hidhamuutu dhufe kaan hidhaa dheessuudhaaf biyyaa ba'an. Hojii dhabuunis mudatee qormaata guddaatu mudatee namni hunduu adda adda bittinnaa'ee inni rakkoo kana dheessee gara miidiyaadhaa seene. Abubakar Muusaa adoolessa 23 bara 1973 raadiyoo Harar seene. Gara raadiyoo Harar erga deemees hojii isaa ittuma fufee. Raadiyoon kun hawaasa biratti baay'ee akka jaalatamu namoota godhan keessaa inni hangafa. Qophii torbaanii kan takka waliin haa kofalluu jedhu jalatti immoo sheekoo hibboo mammaaksaa fi kaan miidheessee dhiyeessuudhaanis onnee dhaggeeffattootaatis booji'ate. Sagalee kiilolee sanaan immoo diraamaan inni qopheessee fi akkaataan inni itti sagantaawwan qindeessu hawaasni gara raadiyoo keenyaa akka deebi'u afeera jedhan. Raadiyoon sabasaan jaalatame kun immoo kanuma mootummaatti ture. Mootummaan garuu kanuma biratti ittiin gammadus ture. Sagantaa inni hojjetu ummatni akka muuziqaatti waraabbatee dhaggeeffata. Sagantaa nuti galgala hojjanne waraabanii kan ganama nu dhageessifan faanis baay'ee isaaniiti. Aadaa aartii fi afaan Oromoo akka cimu nama jiruusaa guutuu hojjetedha kan jedhan obbo Mahammad. Qabiyyeewwan walaloowwan isaa immoo ulaagaa aartii madaala guddaas kan kaasanidha. Yeroo sanitti walaloowwan inni barreessee ture ciigoo hedduus kan of keessaa qaban waan turaniif yeroo fi haala adda addaa keessatti immoo hiikaa mataa isaaniis qabu. Haala kanaan uummanni mirga isaaf akka falmatu akka qabsaa'u onnachiises ture. Raadiyoo irratti qabiyyeewwanuma akkasiis dabarsaa ture. Abubakar Muusaa bara mootummaa Haayile Sillaasee baay'ee dararamaa ture. Mootummaan Dargii immoo hujuma inni guddina aadaa afaanii fi aartii Oromoo keessatti hojjetuudhaaf dallane lubbuusaas galaafate jedhan obbo Mahammad Qopheen. Akkamiin eessattii fi yoom ajjeefame laata? Abubakar Muusaa bara 1977 sagantaa raadiyoo afaan Oromoo wayita xumuree ba'uu hidhattoota Dargiin ajjeefame. Raadiyoon Harar sagantaa afaan Oromoo sa'aatii tokko irratti xumurama. Adoolessa 12 Abubakar sagantaa xumuree wayita istuudiyoodhaa ba'u rasaasaan rukutanii ajjeesan jedhan obbo Mahammad Qopheen. Ajjechaa isaa dura guutummaa magaalattii keessatti immoo ibsaa balleessanii turan. Erga inni ajjeefame immoo reeffi isaa akka hin kaafamnes godhan. Reeffi isaa halkan sana immoo dukkanaan bineensi harkifates nyaate. Namni Oromoodhaaf jireenya isaa kennee hojjechaa ture haala kanaan galaafatamee kan jedhan obbo Mahammad Qopheen hojii isaa fi waan inni nuuf bu'uureesse garuu wayita ilaallu garuu inni hin duune jechuu dandeenya jedhan Mahammad Qopheen.
artistoota gameeyyii keessaan Abubakar Muusaa agarra. Hojiin isaa bara baraan kan isa yaadachiisanidha kan jedhan obbo Mahammad Qopheen wallistoota keenya gameeyyii keessaan Abubakar Muusaa akka daawwitiitti agarra. Osoo Abubakar yeroo sana jiraachuu baatee walleewwan babbareedoon hangaarraa jaalataman hin jiran ture. An akka dhuunfaa kiyyaatti osoo Abubakar hin jiraanne ta'ee waanaan har'a hojjedhu hojjechuu hin danda'u jedheen amana jedhan. Wallistoonni gameeyyii akka Ali Birraa fi Ali Shabboo bu'aa Abubakar Muusaati. Hojii babbareedduu kennee fi kan hojjechiise har'aanis kan isaan gahe isaan keessattis isa agarra jedhu obbo Mahammad Qopheen. Walaloon Abubakar Muusaa jireenya isaa gabaabduu keessatti barreesses hedduudha. Kanneen itti wallifamanii hawaasa keessattis jijjiirama guddaa fidaniis akkasuma dheerinni yeroos ta'u miidhaga isaanii hin moofeessine muraasa isaanii yoo ilaalle hangaarraa kan dhagaamanii qufamanii miti. Mahammad Ahmad Qophee artistoota keenya hangafa ta'an keessaan Abubakar Muusaa wadaay argina jedhaa ture san mee sirboota Dooktara kabajaa artist Ali Birraa keessaan Abubakar Muusaa waa xiqqoo haa mil'annu. Irraan naaf barhee ililliin urgooyte dilii maaliin qabaa rabbi goyte. Sirbi kun sirba moggaasa Ali Birraadhaaf ta'e akka ta'e ni yaadatama. Birraadhaaf barii ililliin urgooyte dilii maaliin qabaa rabbi xiyaa goyte dilii maaliin qabaa rabbi xiyaa goyte. Kottuu yaa biiftuu tiyyaa daawwitii tiyyaa. Sumaan daawwii qabaa kan jedhu kun immoo walleen kun ofiifuu akka biiftuu ganamaa fi gannaa sanitti hin kufamu. Akka ilillii birraattis urgaa'ee har'allee artist Ali Birraa keessaan yoo dhagaamu kan hin kufamnedha. Kottuu yaa biiftuu tiyya of duraan si qabaa. Kophaa koo na dhiiftee ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan. Kophaa koo na dhiiftee ati deemuuf kaanaan. Rabbi moo namumaa kan seera jallisee ati teenya takka maaltu addaan nu baasee. Jechuudhaanis sirbi kun yeroo kamiyyuus ta'u jireenya dhala namaa fi akkasumas kamittiyyuu sirba dhagaamees ta'e dhaamsisaa nama kamuufiyyuu ta'u kan qufamuu fi kan dagatamu miti. Ilmaan haadha abbaa walii obboleeyyii. Ilmaan haadha abbaa walii obboleeyyii. Maaliif wal jibbina akka ilmaan bineeyyii. Sirbootni kunneen sirboota Abubakar Muusaa Ali Birraadhaaf kennee yeroo hunda keessattuu akka daawwitiitti Abubakar Muusaa Ali Birraa keessaan ittiin mil'annu yoo jenne natti xiqqaata. Wallistoonni gameeyyiin akka Ali Birraa fi Ali Shabboo bu'aa Abubakar Muusaati. Hojiiwwan aartii yoomiyyuu ta'u kan yeroon hin moofeessine kana kan har'aan ga'ee isaan hojjechiises Abubakar Muusaati. Abubakar nama fakkeenya irraa fudhatee hojjete hin qabu. Urjii bakkalchaa dura baandiin Oromoo hin turre. Kalaqa mataa isaatiin baandii ammayyaa Oromoodhaaf hundeesse. Aartii ammayyaa biyyoota alaa kanneen akka Suudaan Araboota faranjoota irraa qochuudhaanis keenyaas kanaa gad ta'uu hin qabu jedhees yaada kana maddisiise. Baandiin urjii bakkalchaa inni hundeesse
battaluma tokkotti akkaan guddatee baandiiwwan biyya keenya keessa turan hunda caalaas fudhatama argate. Biyya kana keessatti baandiin yookaan orkeestiraan kan mootummaas ta'ee kan dhuunfaa kan akka Afran Qalloo saba hedduu birattis jaallatamu hin argine jechuun Abubakar Muusaas dinqisiifatu obbo Mahammad Qopheen. Wallistoota akka Oromiyaatti qofa osoo hin taane akka guutuu biyyaatti walleen isaanii jaallataman akka Ali Birraafaa immoo kan horatees Abubakar Muusaati. Hojiiwwan baandichaa hunda duuba immoo kan jiru Abubakar Muusaatu jira. Direda wajira jabutin maljana Direda wajira jabutin maljana Adoolessa 12 bara 2014 yaadannoo wareegamuu gaazexeessaa Abubakar Muusaa waggaa 45ffaan magaalaa Hararitti gaggeeffamee jira. Gaggeessaa fi artistii Oromoo gameessa kan ture Abubakar Muusaa artistii Oromoo baandii Afran Qalloo hundeessan keessaa isa hangafa. Abubakar Muusaa gumaachi guddina afaanii fi aartii Oromoo keessatti qabu olaanaadha. Waajjirri bulchiinsa godina Harargee Bahaa fi naannoo Hararii sagantaa yaadannoo wareegama gaazexeessaa fi qabsaa Abubakar Muusaaf waggaa 45ffaa magaalaa Hararittis haala addaatiin qopheessuun isaanii ni yaadatama. Sirna yaadannoo wareegamuu kanarratti immoo maatiin Abubakar Muusaa, artistoonni Oromoo gameeyyiinii fi hooggantoonni olaanoo naannoo Hararii fi bulchiinsa godina Harargee Bahaas irratti argamuun yaadataniiru. Sagantaan yaadannoo wareegamuu qabsaa fi gaazexeessaa Abubakar Muusaa kana irratti gorsaan dhimma miidiyaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa Dooktarri kabajaa Muhammad Qophee Abubakar Muusaa bara seenaa aadaa fi aartii Oromoo dubbachuun akeekaatti ilaalamaa turetti eenyummaa fi aartiin Oromoo akka dagaaguuf carraaquun Baandii hawwisoo urjii bakkalchaa hundeessuunii fi dagaagina hawwisoo Afran Qalloo kaayyoof karaa saaquun aartii Oromoo fi Itoophiyaa guddisuudhaafis gahee olaanaa taphachaa turuu isaati himan. Kaayyoo isaan wareegamaniif immoo galmaan ga'uudhaaf seenaa isaa barreessuunii fi maatii isaanii deeggaruun immoo murteessaadhas jedhan. Waajjira paartii badhaadhina godina Harargee Bahaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi naannoon Hararii waliin qindoomanii kaayyoo gootichi kun wareegameef milkeessuudhaaf akka hojjetamuu fi maatii gooticha kana deeggaruutu barbaachisa jedhan. Afyaa'iin mana marii naannoo Hararii qabsoo uummata Oromoo milkeessuudhaaf goota qabsaa kanaaf immoo gara fuula duraatti giddugala seenaan gootota itti qoratamu hundeessuun akka bara baraan yaadatamuuf carraaquu qabna jedhan. Dhaggeeffattoota FMIU 91.5 hojiiwwan gameessa qabsoo Oromoo artistii fi gaazexeessaa Abubakar Muusaa fi sirna yaadannoo waggaa 45ffaa adoolessa 12 bara 2014 Hararitti gaggeeffame sababeeffachuudhaan qophiin seenaa jireenya Abubakar Muusaa fi sirna yaadannoo isaa irratti xiyyeeffachuun isiniif qopheessine kana fakkaata. Nutis seenaawwan Abubakar Muusaa hojjete akka hapheetti namatti maxxanan kana mul'ata godhachaa seenaa biroo hojjechuudhaaf gahee nurraa eegamu baachuu qabnaan dhaamsa qophii keenyaati. Maddii odeeffannoo keenyaas barreeffama yaadannoo Abubakar Muusaa Ebla 31 bara 1997 Kanaadaa Torontootti qophaa'e. Yaadannoo sochii Afran Qalloo kan bara 50 waxabajjii 30 bara 2012 Torontootti qophaa'e akka abbaan urjii barreesseetti
BBC Afaan Oromoo fi OBN akkasumas barreeffamoota seenaa Abubakar Muusaa garagaraa waabeeffachuudhaan isin biraan geenye. Qophicha qopheessee gama isin biraan ga'uutiin Damoos Yaaqoobiin ture. Torbaan qophii birootiin hamma walitti deebinutti torbaan gaarii isiniif haa ta'u. Haphee hayyoota fi goototarraa. Seenaa gootummaa asooynee beektuu seenaa gootummaa abbootii teenyaa. Sagantaa kana keessatti Seenaa hayyootarraa beekumsaaf muuxannoo ittiin qoddachaa, seenaa goototarraa immoo jaalala biyyaa ittiin dhandhamachaa. Gootummaa abbootii jeenummaa abbootii dhiigaa jira. Aadaa, Saddeeta shuftee uffatte duudhaa fi safuu hawaasa keenyaas kan walirraa ittiin barannudha. Sagantaan kun FM IU 91.5 raadiyoo hawaasa yuunivarsiitii Haramayaan kibxata sa'aatii 12 oduu booda kan isin biraan geenyu ta'a. ati yaa kulleetiyya ibsituu aadaa biyya. irra deebin kamisa ganama oduu sa'aatii 3 booda kan isin biraan geenyu ta'a. Addarraan qarmaashaa goote yaa goobanaa fakkaatte. haphee hayyoota fi goototarraa.